kun qophii addaa gara miidiyaa wadda laabutiin kan isin biraan geenyudha. Qophii keenya addaa har'aarratti waa'ee biyya jabduu addunyaa kanaa kan taate United Arab Emirates Dubai irratti xiyyeeffachuudhaan kan isin biraan geenyudha. Waa'ee United Arab Emirates yoo kaasan waa hedduu dubbachuu ni danda'ama. Keessaayyuu biyya armaan dura seenaanis hedduu dinagdeen hin beekamne waggoota muraasa keessatti ijaaramuudhaan biyya United Arab Emirates ta'uudhaan gabbaatee addunyaa kana dhantanatti harka miccirte madda galii turistiitii sadarkaa idil addunyaatti beekamtii guddaa horatti keessa United Arab Emirates ishee takkadha. Kanumarra dhaabbachuudhaan qophii addaa kiyyeeffannee gara miidiyaa maddolaabutiin isin biraan gahuuf dirqamne jirra. Waa'ee United Arab Emirates yoo dubbannu keessaayyuu dhalattoota lammiilee Itoophiyaa akkasumas immoo namoota biyya san keessatti haala adda addaa keessa jiraatan kallattiidhaan kan isin biraan geenyu ta'a. Qophii keenyadhaa keessatti keessaayyuu akkuma jalqabarraa isiniif eeruuf yaalatti qophii keenyadhaa irratti waa hedduu irraa dubbachuu dandeenya. Akkuma jalqabarratti isiniif kaasuuf yaalatti keessaayyuu waa'ee United Arab Emirates irratti biyya Dubai keessatti dinagdee yeroo ammaa maal fakkaata akkasumas immoo lammiileen Itoophiyaa lakkoofsaan hangamtaa kan jedhuu fi kallattiidhaan kan isin biraan geenyudha. Mee namoota tilmaama yaada keessan bifa barreeffamaatiin nu barreessa akkasumas immoo laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan nu wajjin turaa isiniin jenna. Anis qopheessaa sagantichaa falmataa roorrooti. Akkasuma hordoftoonni amantaa musliimaa guyyaa Jum'aa isiniin ga'e jechuudhaan sagantaa keenya kallattiidhaan isin biraan geenyu. Dubai jechuun magaalaa guddoo fi wiirtuu dinagdee kan jiru biyya addunyaa kanaa keessaa yeroo ammaa kana hawaasni idil addunyaa kan fuula itti deeffatee fi maddi dinagdee ta'uudhaan kan beekamtii guddaa qabdu United Arab Emirates akka taate wal nun gaafachiisu jechaadha. Amma yeroo kanatti dinagdeen jabaattee jirti. Keessaa garuu yeroo dhiyoo kana rakkoo siyaasaa naannoo irratti dhiibbaa xiqqoo agarsiisee jira. Akkasumallee ta'u biyya United Arab Emirates hanga ammaatti maddeen adda addaa odeessaaleen adda addaa akkasumas immoo odeeffannoon weebsaayitoota adda addaa irraa akka agarsiisaa jirutti United Arab Emirates akkasumattuu lolli dhiyeenya kanaa yookaan mootu Iraan irra geggeessitellee jiraatu dandamachuudhaan haga ammaatti dinagdeenis kufaatii jabaa wanti agarsiisee hin jiru kan jedhu mul'atee jira. Garuu ammootu jijjiirama tokko tokko keessaayyuu wantoota akka hoteelaa fi restoraantoota keessatti jijjiiramni gabaa tokko tokko mul'achuudha kan agarsiisu jechaadha. Dubai keessatti haalli dinagdee Dubai yeroo ammaa keessaayyuu dinagdeen Dubai United Arab Emirates EU'n bara 2026tti parsantii 5 hanga 5.6tti guddina akka qabu agarsiisee jira. Saffisaan guddataa jirti jechaadha. Parsantii 5 amma 5.6tti akka guddatte odeeffannoon arganne ni agarsiisa jechaadha. Dameewwan dinagdeen biyyi kun qabdu jajjaboon isaan icons ta'an yookaan immoo icons isaan dogoggoruu Dubaif guddina Dubaitiif ta'an keessa muraasa isaaniillee kan keessatti ilaalluudha. Biyyi takka kan ittiin beekamtu qabdi. Inni kun petroola oomishuudhaan yookaan immoo gaasa inni kun oomishoota kuduraa fi muduraa oomishuudhaan beekamani. Biyyi United Arab Emirates maaliin beekamte maal argatte dogoggoruu dugda addunyaa kanaa taatetiin biyya addunyaan hundi daawwachuuf hawwitu maaliif taate kan jedhuu fi dameewwan dinagdee isii jajjaboon kunniinoo maalirratti hirkata kan jedhus kan isin biraan geenyudha. Anis qopheessaa sagantichaa falmataa roorrooti turtii gaarii isiniin jenna. Akkuma jalqabarratti isiniif eeruuf yaalatti keessaa dameewwan dinagdee jajjaboo biyya Dubai yookaan immoo United Arab Emirates biyyi kun akka biyya taatuuf dogoggoruu dugdaa wantoota ta'an keessaa tokko turizimiidha, turistiidha jechaadha. Turizimiin biyya Dubai keessatti madda galii jalqabarratti kaa'amee jira. Itti aansuudhaan immoo daldala jechaadha. Daldala addunyaa kiyyeeffate kan addunyaa hundaa of keessatti hammate balbalti ulaan Dubai banaa ta'uu addunyaa kanaaf maamiltoota hedduu addunyaa irraa harkifattee jirti. Maamiltoota hedduu addunyaa irraa horattee jirti. Biyya Dubai keessatti gabaa jiddu galeessaatiin namoota keessatti dalagatee akka jiraatuu fi taaksiin biyya sanis baay'ee gabboo akka ta'e maddeen adda addaa agarsiisaa jiranii. Turizimiin lakkoofsa tokko irratti yeroo argamu lakkoofsa lama irratti ammoo kan dursaa jiru daldala addunyaa bifa addunyaa jechaadha. Daldala addunyaa dorgomaa kan ta'e horachuu isiiti jechaadha. Akkasumas immoo baankii fi faayinaansiidhaan baankiin sadarkaa idil addunyaatti faayinaansiidhaan sadarkaa idil addunyaatti baankiinis faayinaansiinis ga'ee guddaa taphatee jira. Kunis immoo dameewwan dinagdee jajjaboo biyya Dubai akka jedhamtu wantoota gatan keessaa akkuma jalqabarratti isiniif ibsuuf yaalle turizimiin lakkoofsa tokko irra jira. Daldalli addunyaa lama irra jira. Baankiin immoo sadaffaa irra jira. Baankii faayinaansiin jechuudha. Ijaarsaa fi real estate
keessaayyuu bakka kanatti illee lammiileen Itoophiyaa hedduun keessatti akka hirmaachaa jiranii fi biyyoota addunyaa irraa akka hirmaataa jiran odeessa adda addaa ni agarsiisa. Ijaarsaaf real estate keessaayyuu ijaarsa irratti Dubaay yeroo ammaa kana real estate ijaaruudhaan ijaarsota adda addaa ijaaruudhaan abbootii qabeenyaa sadarkaa idil addunyaatti affeerraa gochuudhaan gamooleen gaggaariin biyya san keessatti diizaayinii addunyaa irratti mul'anne bifa adda addaatiin biyyatti mul'atu keessaa kanadha. Dameewwan dinagdee jajjaboon turizimii, daldala addunyaa, baankii fi faayinaansii, ijaarsa real estate kunniin qabxilee jajjaboo dinagdee biyya Abu Dhabi biyya Dubaay akka ta'e maddeen garsaa jira. Baay'een namoota addunyaa irraa hojiidhaaf daldalaaf Dubaayin akka seenu keessa addunyaa irraa jechaadha. Biyyoota Arabaa qofa irraa osoo hin taane sadarkaa addunyaatti Dubaayin akka seenan garsiisa jechaadha. Keessaayyuu daldalaan wal qabatee jechaadha. Garuu yeroo ammaa wal waraansa naannoo Iraan USA irraa kan ka'e jechaadha. USA fi Iraaniin akkasuma immoo Israa'eliin jidduu geggeeffamaa jiruun hanga tokko wantoonni tokko jijjiiramuu isaa maddeen adda addaa garsaa jiran jechaadha. Gatiin nyaata tokko dabaluu isaa garsaa jira. Kiraayisiin mul'achaa jiru keessaa yoo dhimmoota nyaataatiin wal qabatee investoroonni tokko sodaa qabaachuu isaa garsaa jira. Sodaa dhimmoota dalaguudhaan yookaan immoo kaampaanii isaanii rangochuun biizinasa rangochuu yookaan immoo ijaarsota adda addaa irraa of qusachaa jiraachuun isaa ni mul'ata. Gabaan aksiyoonaa yeroo gabaabaaf cufamee jira. Keessaayyuu gabaaleen aksiyoonaa yeroodhaaf dhimmuma kanaan wal qabatee haga guyyaadhaatti cufaa ta'uu isaa maddeen garasii arganne ni garsiisa jechaadha. Haa ta'u malee waliigalaan dinagdeen Dubaay jabaadha gammaatti haga sunda lolli illee irratti geggeeffamu Dubaay dandamachuu isaa wantoota garsantu mul'ata. Irra guddaa Dubaay jabduu ta'uu isii dinagdeen isii jabaa ta'uu isii wantoota garsan keessaa qabxiin kun jabaadha jechaadha. Taansuudhaan lammiileen Itoophiyaa Dubaay United Arab Emirates keessa jiran meeqa ta'a kan jedhuuf lakkoofsi sirrii yeroo hundaa hin argamu. Garuu ammoo qorannoon mootummaa fi imbaasii irraa agarsiisu ragaaleen tokko ni jira. Lammiileen Itoophiyaa United Arab Emirates keessa jiraatan 200 hanga 300 gaajjadha jechaadha. Sani olillee jedhee mul'isa. Garuu ammoo ragaan qabatamaan yeroodhaaf hin jiru. 200 hanga 300 oli tilmaama jidgoleessaatiin akka jiraatan garsa. Isaan keessaa hedduun Dubaay fi Abu Dhabi keessa akka jiraatanii fi ragaaleen odeeffannoo arganne ni garsiisa. Hojiin isaanii hoommaa irratti hundaa'ee jira. Hojiin lammiilee Itoophiyaa biyya Dubaay keessa jiraatan magaalota akka Dubaay fi Abu Dhabi keessa jiraatan kun lakkoofsaan 300 ol jedhamu kun Dubaayin keessa jiraatan maali hojiin isaanii kan jedhu ammoo hojii tajaajila hoteelaa yookaan reesturaantii keessatti jechaadha. Hedduun isaanii hojii hoteelaa keessatti hojjetan jechaadha. Isaan biroo immoo ijaarsa irratti hirmaatanii ijaarsa adda addaatu jira. Isa keessatti hirmaatanii lammaffaa irratti argama. Sadaffaa irratti ammoo daldala xixiqqaa keessa bobba'anii maayikiroo biizinasa irratti bobba'anii argaman jechaadha. Lammiileen Itoophiyaa hedduun isaa jechaadha. Inni biroo ammoo hojii mana keessaa domestic work hojiilee mana keessaa qacaramanii akka hojjetan maddeen kun ni garsiisa. Hojiin poozishinii lammiileen Itoophiyaa itti bobba'an qabxilee arfan isinii kaasuuf yaalli kana hojii tajaajilaa yookaan immoo hotel restoorant ijaarsa daldala xiqqaa hojii mana keessaa domestic work akka ta'e ragaaleen adda addaa ni garsiisa. Gabaabumatti Dubaay jechaadha. Maal fakkaatti kan jedhuuf yoo summarize goone waa'ee Dubaay irraa gara goolabutti yeroo deemnu Dubaay dinagdee cimaadha. Biyya guddoo dinagdee cimaa qabdu guddinni isii itti fufee jirudha. Akkasumas immoo qabxilee sadiin tokko isin kaasuuf barbaada. Biratti keessaayyuu Dubaay yeroo ammaa kanatti jechaadha. Ati karoo rakkoon kun illee dhufu Dubaay dinagdee cimaa qabaachuun isii guddinni itti fufee jira. Garuu wal waraansa naannoo irraa kan ka'een dhiibbaa xiqqoo itti mul'isee jira. Akkuma reef jalqaba irratti isin kaasuuf yaallette jechaadha. Lammiileen Itoophiyaa 200 hanga 300 ol United Arab Emirates keessa jiraachuu isaa isin biraan geenye jira. Dhimmoota adda addaa ammootu duuka buunee kan isin biraan geenyu ta'a. Warra nu dhaggeeffachaa jirtan laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan odeeffannoo adda addaa dhimmoota adda addaa qabannee booda walitti deebina. Hordoftoonni amantaa musliimaa Jummaa Mubaarak isiniin jechaatiin guyyaa gaarii isin hawwina nagaatti nu tura.